Harka fuun hordoftoota obsaa miidiyaa sarviis oduu har'aaf qopheeffannee isin dhageessifna oduu waliin seenessaa morkamaati amma hangafoota oduu. Waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraay fi deeggarsa namooma birrii miiliyoona 10.5 gumaachuun ibsamuusaa. Kenni tajaajila hospitaala waliigala Roobee Baalee irraa argamaa jiru walqabatee jiraattonni magaalaa Roobee furmaata waaraa kan barbaadan ta'uun ibsamu. Ji'oottan afran darbanitti avokaadoo kuntaala miiliyoona 3.2 ta'u oomishamuusaa. Oduuwwan baargamaa keessaa immoo barsiisonni biyya ollaa keenyaa Suudaan daballii mindaa isaanii ol kaasuuf jecha hojii idilee isaanii dhaabuusaa. Faransaayisitti baay'ina hidhamtoota Awurooppaa irraa dhufanii dabalaa dhufuun isaa dhagahamu. Waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraayiif deeggarsa namooma birrii miiliyoona 10.5 gumaachuun ibsameera. Waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraayiif deeggarsa namooma midhaan nyaataa fi meeshaalee adda addaa birrii miiliyoona 10.5 itti tilmaamamu gumaacheera. Deeggarsi taasifames maallaqa waldaa qaxxaamura diimaa Deenmaark irraa kan argameen ta'uunis ibsameera. Kenni tajaajila hospitaala waliigala Roobee Baalee irraa argachaa jiru fooyyee qabaatus rakkoo gama dhiyeessii qorichaatiin ni mudataa jiru furmaata waaraa argachuu qaba jedhan jiraattonni magaalaa Roobee. Hospitaalichis rakkoo kana hanga biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti ol beeksisuun komii hawaasa biraa ka'u furuuf carraaqqii taasisaa jiraachuusaa beeksise. Hospitaalli waliigala Roobee Baalee bara kana meeshaalee wal'aansa fayyaa fooyyee qabuu fi ogeessota ispeeshaalistii dabalataa guuttachuun tajaajila fayyaa hawaasa fooyyee qabu kennaa akka jiru beeksiseera. Jiraattonni magaalaa Roobees tajaajila hospitaala waliigala Roobee Baalee irraa argachaa jiran fooyyee qabaachuu himuun rakkoon gama dhiyeessii qorichaatiin isaan mudataa jiruuf furmaata waaraa akka barbaadan dubbatu. Hospitaalichi kanaan dura sababa maashinoota ammayyaa fi ogeessota ispeeshaalistii gahaa dhabuutiin tajaajila quubsaa hawaasa biraan gahuu irratti hanqina qabaatus yeroo ammaa meeshaalee tajaajila yaalaa fayyaa ammayyaa fi humna namaa haakimoota ispeeshaalistii dabalatee ogeessota 246 ta'aniin tajaajila wal'aansa baqaqsanii yaaluu, yaala fayyaa daa'imman kichuu, tajaajila yaalaa fayyaa haadholii da'umsa duraa fi boodaa, tajaajila yeroo da'umsaa fi wal'aansa gadaamessaa, tajaajila dhibee tasaa, dhukkuboota daddarboo fi tajaajila wal'aansa biroo kennaa akka jiru hojii gaggeessaan hospitaalichaa obbo Geetaahuun Haayiluu himaniiru. Hospitaalli kun siree yaalaa 115 kan qabuu fi maashinoota wal'aansa yaalaa fayyaa kanneen akka X-ray diijitaala laaboraatoorii guutuu, mana qoricha altiraasaawundii fi kanneen biroo guuttachuun bara kana namoota 70,000 oliif tajaajila yaalaa fayyaa fooyyee qabu laachuuf karoorfatee hojiitti galuusaa himaniiru. Rakkoo gama dhiyeessii qorichaatiin hawaasa biraa ka'u furuuf biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun dhiyeessiin qorichaa akka dabaluuf carraaqqii taasisaa jiraachuu himuun dabalataanis yeroo dhiyoo keessatti mana qoricha hawaasa community model pharmacy torbee tokko keessatti magaalicha keessatti banuuf haal dureen barbaachisu hundi xumuramee bittaan qorichaa raawwatamaa jiraachuu dubbataniiru. Ji'oottan afran darbanitti avokaadoo kumtaala 3.2 kan oomishame ta'uun beekameera. Naannoo Oromiyaatti hojiiwwan inisheetiivii haaraa yaadama ilaalcha jijjiiramaatiin argameen oomisha avokaadoo lafa qonnaa hektaara 26,000 ol irratti misoomaa jiraachuun himameera. Misooma avokaadoo bara kana misoomaa jiru keessaa lafti hektaara 10,000 fi 713.2 kilaasteraan walitti hidhuun kan misoomaa jiru ta'uu addeeffameera. Misooma avokaadoo kana irraas oomisha kuntaala miiliyoona 6.3 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti kuntaalli miiliyoona 3.2 walitti qabamuun avokaadoo toonii 38 gabaa alaaf ergameera. Doolaarri Ameerikaa 150 ol argamuusaas ibsameera. Barsoonni biyya ollaa keenyaa Suudaan daballii mindaa isaanii ol kaasuuf jecha hojii idilee isaanii dhaabuun dhagahameera. Barsoonni kunniin mindaa ji'a isaanii paawundii 24,000 irraa gara paawundii 69,000tti akka ol guddatu gaafachuu isaaniitu ibsame. Barsoonni Suudaan daballii mindaa gaafachuuf guyyaa tokkoof hojii dhaabuun isaanii kan yaadatamudha. Suudaan keessatti guyyaa har'aa barsiisonni mormii guutuu biyyattii keessatti kan jiran yoo ta'u lagannaa kana hordofuun manneen barnootaa 20,000 ol cufamuun isaanii gabaafameera. Barsoonni kunneen mindaan ji'aa gad aanaa nuuf kafalamaa ture irraa kan ka'e mootummaan mindaa isaanii ni sirreessa jedhanii abdachuun mormii guyyaa tokkoof gaggeessaa oolan. Fincilli barsiisota Suudaan amma fincila kabajaa jedhamuun moggaafamee mindaan nuuf kafalamaa tureen jiraachuu akka hin dandeenye haalli jireenya isaanii yeroodha gara yerootti ammaataa akka dhufes dubbateera. Itti dabaluunis barsiisonni Suudaan sadaasa darbe mormii wal fakkaataa kan gaggeessan yoo ta'u mootummaan garuu gaaffii isaaniif deebii kennuu dadhabuun isaas ibsameera. Suudaan keessatti mindaan bu'uuraa ji'a barsiisaa tokkoo paawundii Suudaan 24,000 yoo ta'u mindaan ka'umsaa kun gara paawundii 69,000tti akka ol guddatu barsiisonni gaafachuu isaaniitu dhagahamaa jira. Mootummaan Suudaan barsiisotaaf kana yoo hin raawwanne sababa adda addaatiin gatiin boba'aa fi nyaataa dabalaa dhufuun hojii isaanii sirnaan hojjechuu akka hin dandeenye koreen barsiisota biyyattii beeksiseera. Haa ta'u malee mootummaan gaaffii barsiisonni ka'aniif deebii yoo kenne akkaataa heera mootummaatiin gaaffii isaanii akka dhaabuu danda'an ta'uu koreen kunis beeksiseera. Barsiisonni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Suudaan keessatti sirreeffamni mindaa gaafachaa kan jiran yoo ta'u mindaan barsiisaa tokko ji'aa doolaara 50 gadi akka ta'e ibsameera. Dameen barnoota Suudaan xiyyeeffannoo mootummaa argachaa akka hin jirree fi baajata malu ramadamaa akka hin jirre kan dubbatan barsiisonni seenaa barnoota Suudaan keessatti dirree miidhame ta'uu himaniiru.
Faransaaytti baay'inni hidhamtoota Awurooppaa irraa dhufanii dabalaa dhufuu isaanii dhagahameera. Faransaaytti lakkoofsi namoota hidhamanii 72,809 gahuu isaatu dhagahame. Hidhamtoota hedduu mana hidhaa keessatti hidhuun qaama haqaa Awurooppaatiin qeeqamaa kan jirtu Faransaay lakkoofsa hidhamtoota Awurooppaatiin riikaardii haaraa galmeessiteerti. Akka staatiksii dhiyeenya kana maxxanfametti lakkoofsi namoota Faransaaytti hidhamanii 72,809 gahuun ibsameera. Kana jechuun akkuma manni murtii mirgoota namoota Awurooppaa Faransaay gurraandhala 2020 ajajetti manneen hidhaa keessatti garmalee walitti qabamuu hir'isuu fi abdiin wayituu akka hin jirre dhagahameera. Akka staatiksii ministeerri haqaa Faransaay adoolessa tokko baaseen manneen sirreessaa namoota 60,698 qabaachuu danda'an keessatti hidhamtoonni 72,809 jiraachuun eereera. Karoora weerara COVID-19 ittisuuf qophaa'e hordofee gadi bu'uus lakkoofsi mana hidhaa kanaan dura amajjii 2020 dura 72,575 ture. Ergasii garmalee dabalaa dhufuun ibsameera. Adeemsi kun kan agarsiisu lakkoofsi hidhamtoota Faransaay waggoota 10 darban keessa biyyoota ollaa Faransaa keessatti galmaa'e wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dabalaa dhufuun beekameera. Waggoota 10 darban keessa Jaarmanitti dhibbeentaa 12.9, Niizerlaand keessatti immoo dhibbeentaa 17.4 hir'atullee Faransaaytti immoo dhibbeentaa 4.3 dabaluutu dhagahame. Faransaaytti lakkoofsi hidhamtoota waggaa tokko keessatti 2,997 ta'uun eerameera. Manneen sirreessaa keessatti garmalee baay'achuu irraa kan ka'e hidhamtoonni 2,225 firaasha lafatti afame irra rafuuf kan dirqamaa jiran ta'uu Reuters gabaase. Hordoftoonni mana sirreessaa idil addunyaa waldaa abbootii seeraa boordoo fi waldaan mirga hidhamtoota haala hidhamtoonni Faransaa keessa jiran irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Gamtichi mirgoota bu'uura hidhamtoota sarbama hamaa fi waliigalaa kana dhaabuuf tarkaanfii seeraa fudhachuuf yaale garuu manni maree Faransaay gaaffii fi tarkaanfii gamtichaa kuffisuun ibsameera. Mootummaan Faransaay immoo bara 2027tti manneen sirreessaa haaraa 15,000 ijaaruun lakkoofsa kana furuuf kan tattaafataa jiran ta'uu waadaa galeera. Egaa kabajamtoota jaallattoota miidiyaa OMS oduuleen biyya keessaa fi alaa har'aaf qopheeffannee kanuma turtiin waliin taasiftaniif galata dachaa nu biraa qabaachuu keessan ibsaa. Oduu fi odeeffannoo wayitaawaa argachuuf laayik, koomentii fi sheer akkasumas mallattoo bilbilaa san gadi tuquun itti qillisiisuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Horaa bulaa.